har'a asittiin dubbannu gaaf tokko seenaan hin dubbata malee warra waggaa 7-8 warra adamsamaa turre nuti. warri gurraa bahuuf galuu keenya nu jala deemanii nu sodaachisaa turanii. warra iddoo teenyurraa ari'amne nu. har'a miti qabsoon kan jalqabe. teessoo keenyaaf miti. hawwii teessoon qaban. hawwii aangoon qaban. aangoo foo ta'e aangoo irra ture Oromoonu jabana Minilik, jabana Haile Sillaasee, jabana Dargii aangoo irra turre. biiroo keessa ture malee aangoon qabu aangoo irra turre. rakkoon isa waajjira keessa taa'a. maqaan isaa jeneraala, maqaan isaa ministeera. barcumatu kennamee fi gamoo bareedaa keessa taa'a malee aangoo irra taa'ee hin beeku. Riformiin gajjallaan geenye gubbaatti hafee warreettan jirtu. Gajjallaa ga'ee jira riformiin. Fakkeenya biyyi kun liqaan mootummaa Chaayinaa irraa fudhatte gara biliyoona 27ti. Liqaa tattamaan kaffalamu irraa fakkeenyaaf baaburaa fudhannu. Baaburri asii amma Jibuutii jiru waggaa waggaatti miliyoona 400 doolaara kaffaluu qabna Chaayinaadhaaf. Waggaa waggaatti. Waggaa 10 waan dhumuuf. Akkaataa kanaan hin ta'u liqaan kun dogongoraa. Hubannoo gahaa osoo hin qabaatiin liqeeffanne waan ta'eef sirreessaa jennee amma waggaa 38tti waan deebisneef waggaatti doolaara 98 miliyoona 98 duwwaa kaffalla. Baafur keessa. Gaaffiin Oromoo hin deebine kan jedhu dhugaadhanus gaaffiin Oromoo deebi'ee jira. Nutis deebisnee irra jennee hin laallu. Inumaayyuu waan Oromoon ganamaa qabee itti iyyaa ture, itti gatii kaffalaa ture hin tuqne yoo jennetu deebii ta'uu danda'a. Namni nu hordofeen wajjin deemuudha adeemu boolla ofiin itti awwaalamu qotachaa jira jechuudha. Kana walumaan laalla. Walumaan laalla. Tooftaatti adeemaa jirru kana akkaataa kamiin sabni hubatee obsee nu eeggataadha rakkoon malee waa'ee mo'icha Oromoof biyya kana jijjiiru tokkomsuun waan dhumatti hin deebi'u. Fakkeenyaaf gaaffiin Oromoo inni hangafaaf inni guddaan isa hojjechuu baannellee baroota 4-5 darban kana keessatti Oromoon sagalee tokkoon kan inni boohaa fi ture gaafataa ture. Afaan mana hidhaa afaan Oromoo ta'eera. Afaan mana hidhaa afaan Oromoo ta'eera jechuun ilmaan Oromoo mana hidhaa guutanii jiruudha. Mana hidhaa keessatti dararamanii jiruudha. Daangaadhaa hanga daangaatti, xinnaadhaa hanga guddaatti Oromoon kan inni gaafataa ture. Gaaffii guddaadha kun. Gaaffiin siyaasaa inni biraa kan inni deebi'uu danda'u dura namni sun sabi sun akka namaatti mirga uumamaa fi mirga kennaa yoo qabaateedha gaaffiin isaa inni kan deebi'uu kan danda'u. Ituu sansalannii fi funyoon irra jiru gaaffii biraa deeffachuu hin danda'u. Deeffachuu hin danda'u otoo hin ta'in gaafachuu iyyuu hin danda'u. Hidhaarraa waliikuun, hidhaarraa nama hiikuun isa jalqabaati. Ani uummata Amboo wajjin mari'achuu baay'een jaalladha. Jaarsoliin Amboo afaan koo keessaa osoo hin bahin fuula koorraa nyaara koorraa dubbisuu waan danda'aniif jiraa wajjin waa'ee siyaasaa keessattuu bara rakkoo sana mari'achuun na gammachiisa. Ishee kanas walii gallee irraan see waliin gallee jechuudha. Ammas Amboon Niiyorkiidha. Irraan deebi'a. Ani Amboo Niiyorkii kanan jedhe waa'ee aspaaltiif miti. Gaaffiin Amboo gaaffii aspaaltiin turre. Gaaffii bilisummaa, gaaffii walqixxummaadha. Mootummaan Ameerikaa waraanee biyya tokkoomsee eega fixe booddee Statue of Liberty siidaa bilisummaa kan dhaabe Niiyork irratti. Siidaan bilisummaa kan akkas jettee dubartii tokko agartan. Sun Statue of Liberty jechuun siidaa bilisummaa jechuudha. Niiyork keessa jira. Siidaan bilisummaa Oromoo Amboo keessa jira.
Garummoon dogoggorre jechuun hin danda'amu. Badii raawwanne jechuunis immoo hin danda'amu. Murtiin kun murtii siyaasaati. Oromoo bilisoomsuudhaaf dura hidhaarraa hiikuun achi jalqabuu qabaadha. Namni mana hidhaadhaa ba'e 3,000 haa ta'u 10,000 haa ta'u isa miti dubbiin. Namni Oromoon hidhaa keessa jiru hidhaarraa ba'uu jechuun Oromoo bakkee jiru hidhaarraa hiikuu jechuudha. Onnee akka inni argatu, seexaa akka inni argatu taasisuu jechuudha. Waa'ee Finfinneetti yaadaa jirtu waa'ee urbanization lammaan waan deebiseef hin deebisu hunduu hin deebi'a yeroo isaatti waan ta'uuf hin jiru. Hin shakkinaasa. Balbala keessan banaa qofaa keessan hin dandeessan yaadichi baay'ee gaariidha. Balbala akka ODP kan bane paartiin tokko Addawaawii keessattis Addawaawii alaas biyya kana keessa hin jiru. Hin jiru. Yaa'ideen gaddaa nama koree giddu galeessaa dhaabaa kan ture dhibbeentaa 70 baasee humna haaraa kan gashe eenyu? Milkeessaan ODPdhaa? Taayyeen ODPdhaa? Eessaa dhufee gale? Balballi banameenyaan gale. Humni haaraa galuu waan qabuuf. Kamaal kaabinee miti har'a? Abbabeen kaabinee miti har'a? Waa'ee balbala banuu ODP'tti mun dogongora. Maaliifi kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa woo xiqqaate dhibbeentaan 80 hayyuudha. Miseensa ODP'yyuu miti. Balbala keenya garmalee banneetu Oromoo gashaa jira. Maaliif? Kan hunda keenya waan ta'eef. Harkaaf miilla hidhee jechuun gaafa cancalli namatti galu qofa miti. Namni daldalaan bilisummaadhaan gadi baheen daldalatu taanaan hidhaa keessa jira. Hayyuun waan sammuun isaa yaadu gadi baasee dubbachuudhaaf barreessuudhaaf mirgan qabu bilisummaan qabu taanaan mana hidhaa keessa jira. Dirqama Qilintoo dhaquun barbaachisaa miti. Eenyu kana hundaa kan hidhe abbaa qaba. Mariin kun dhaabbilee biraa dhaabbilee jaarmiyaalee maqaa Oromootiin ijaaraman abaaruu fi kan jette baay'ee dogongorte. Eebbisuuf, gorsuuf, karaa agarsiisuuf. Nama akkasitti ani nama oliiti abbaan barbaade hidhee abbaan barbaade ajjeesee nama jiraachuu danda'u ani jedhu akkasitti of guute dhiigni isaa hiddi dhiiga isaa kanaan of guute mee xinnoo gadi bu'ii achi taa'ii jechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Siyaasni biyya kana shiraa fi daba cimaadhaan masakamee gaggeeffamaa dhufee fi gaggeeffamaa jiru kana keessatti akkasumatti lufee lafa bu'uu danda'a jennee yaadna kanaan ulfaata. Ilaala raayyaa ittisa biyyaa keessatti waggaa lamaan irraa isiniin hin jedhu waggaa har'aa mootummaan naannoo Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa wal kasasaa baane miti. Anis pirezidaantiin ture waltajjiitti ba'ee etuun sodaatiin namumti dheeraan kun warra kanatu uummata keenya fixaa jira. Uummata keenya kan dararaa jiru, uummata keenya kan harkatti fixaa jiru. Diina fagoo miti raayyuma kanaa jenneetu miti kan kasasaa baane, himataa baane. Eenyuun ni manne nuti. Masaraa kana isiniinis dabalatee walumaan galle har'a. Masaraa Oromoo gochuudhaaf miti. Masaraa haqaa, masaraa dhugaa godhuudhaaf gale Oromoon malee masaraa Oromoon qofti keessatti sirbu. Yoo goona taane nus warra kaleessaatti taana. Hin barbaannu isa nuti. Isa miti. Yoo seeraan ta'e, filannoon yoo ta'e, sirnaan, seeraan Dr. Abiy mana kana keessaa gaafa ba'uun isa barbaachisu bahuu qaba. Humnaan taa'uu qaba jennee naman. Abbaan barbaade garuu har'a Oromoo waan ta'eef dhufee waan as galeef humnaan abiddatti qabsiiseen baasa yoo jedhe hinduuna malee hin gadhiifnu. Hinduuna malee. dhimma aangoo